Ayya shamaa akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota OTS Elsa channel arramu wanta nama ajaa'ibuun isiniif qabadheetii dhufe guyyaa irraa kana wanta bareedaadha jechuudha kan inni isiniif qabadhee dhufe kun akkuma agartan egaa wanta kana hunda isaa jechuudha wanta argitan kana hunda isaa wanta barbaadan filattanii yeroo namni isiniif bilbiluu irra ka'achuuti akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisa kana qofaa miti suuraa mataa keessanii irrallee akka barbaadanitti bifa barbaadaniin irra ka'achuuti ni dandeessu jechuudha akkuma argaa jirtan iddoo kanarratti egaa wantoota babbareedoo wantoota mimmiidhagaa wantoota baay'ee of keessaatii qaba haala hojii isaatii maal akka fakkaatu appilikeeshinicha eessa akka argattanii akkamitti akka inni hojjetu tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha kanaaf hanga xumuraatti suu viidiyoo kana itti gammadu jedheetii yaada hanga xumuraatti na hordofaan isiniin jedha guyyaa irraa kana reefuu gara chaanaalee kootii kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera jalarraa OTS Elsa akka jiru subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka inni ofiin isin qaqqabu godhadhaan isiniin jedha okay amma sagantaa keenya ni eegalla appilikeeshinichi Play Store keessattidha jechuudha kan inni argamu appilikeeshiniin kun maqaan isaa akkuma argaa jirtanii iddoo kanarratti jechuudha video ringtone and call screen them and caller ID jedhama jechuudha video ringtone and call jettanii yoo Play Store keessatti search gootan ni argattu jechuudha Play Store yoo isiniif hin hojjetu ta'e video jala ni argattu jechuudha video ko jala yookiin description jala waan isiniif kaayetii jiruuf achiin galtanii download godhachuu ni dandeessu akkasumas illee telegiraamii kiyyarrallee isiniif nan kaa'e jechuudha kanaaf oomaa waa tokko hin cinqaminaan isiniin jedha appilikeeshinii kana akka bantaniini wanta isin gaafatu qaba halluu jettanii kan bukkee dabartan ni qabdu jechuudha jalqaba isa isinitti agarsiisin dura keessoo appilikeeshinichaan isinitti agarsiisa jechuudha sani booda gara dhumaarratti immoo akkaataa itti appilikeeshinicha keessa seentanii isinitti agarsiisa jechuudha amma fakkeenyaaf garanarraa akka jalqaba keessa galtan jechuudha hoomii jira iddoo kanarratti mallattoo kaameraa ni jirti jechuudha inna asiin amma fakkeenyaaf gara hoomii kana keessa dhuftan jechuudha akkuma argaa jirtanii viidiyoolee garaagaraa nama ajaa'iban wantoota baay'ee tos keessa jira jechuudha akka fedha namaatti argachuuti ni dandeessu jechuudha as keessa warri neecharii jaallattan neecharii irra kaa'achuu ni dandeessu akkasumas illee wantoota jaalalaa irra kaa'achuu ni dandeessu abstiraaktii garaagaraa wanta of keessaa dhabee hin qabu appilikeeshiniin kun akkuma gararraa argaa jirtan faashinii dabalatee piiti ispoortii muuziqii wantoota hedduudha jechuudha kan inni of keessaa qabu kana hunda isaa irra kaa'achuuti ni dandeessu jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoo kana yoon filadhee fakkeenyaaf kanarra kaa'achuudhaaf yoon barbaade jechuudha al tokkootii fi wanta barbaade tokko nan cuqaasa jechuudha kana yoon barbaade man fakkeenyaaf kana al tokkootiif cuqaasuu narraa eegama achii booda geejjirlaa kanarratti kunoo apply kan jettu jirti namni yeroo isiniif bilbilu bifa kanaatiinidha jechuudha kan inni isiniif hojjetu jechuudha viidiyoon kun akkuma argaa jirtanii mallattoo bilbilaa iddoo kanarratti isiniif kaa'eeti jira jechuudha apply gochuu qofaatu isinirraa eegama jechaadha kanaaf apply ni cuqaastu jechuudha inna kana cuqaastanii an irra kaa'eetiin jira garuu isinumaaf irra kaa'eetii isinitti nan agarsiisa jechuudha amma kabaraarra yoon kaa'ee isinitti agarsiise fakkeenyaaf kana yoon filadhe jechuudha apply kan jettu nan cuqaasa yoo barbaadanii kunoo for all incoming calls kan jettu kanarra kaa'achuuti ni dandeessu jechuudha bilbila isiniif bilbilam hunda isaarra yoo kaa'achuu barbaadan isa kana cuqaastu jechuudha for specific contacts ka jedhu yoo filattan immoo nama barbaadanii yoo isinii bilbile jechuudha namni isin barbaadan yoo isiniif bilbile isin irraa kaasuutii qofaadha jechuudha filattanii irraa kaasuu qofaadha jechuudha kanaafi bifa kanaatiin nama barbaadan irra kaa'achuuti ni dandeessu yoo barbaadanis immoo kan nama hundumaarra kaa'achuuti ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyyaa kanaaf amma bishaan kanarra kaa'ee isinitti nan agarsiisa kunoo al tokkootiif apply cuqaastu saniin booda fakkeenyaaf nama barbaade nama tokko qofaa innaa naaf bilbilu isarra innaan naaf bilbilu irra kaa'achuudhaaf yoo barbaade kunoo akka nama barbaadanitti kana tiikiitti godhatanii filachuutii ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf kana lamaan yoo irra kaa'e saniin booda kunoo akkuma argaa jirtanii siit kan jettu jirti jechuudha siit kan jettu kan innaa isin cuqaastanii kunoo akkuma argaa jirtan iddoo kanarratti test call kan jedhu yaaluudhaaf jechuudha amma kan hojjetu ilaaluudhaaf kunoo akkuma kanatti hojjete jechuudha amma fakkeenyaaf namni yeroo isiniif bilbilu bifa kanaatiin kunoo maqaa nama sanaa iddoo kanarratti isiniif kaa'a kunoo yoo barbaadanii bifa kanaatiin irraa kaasuuti ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyyaa amma as keessaa gubbaa kanarraa X kan jettu jirti X kana cuqaastanii yeroo isin keessaa baatanii bilbilii nama isiniif bilbilu irra isiniif taa'a jechuudha
amma inni kabiraan immoo kan nama hundumaarra kaa'achuuti yoo barbaadanii kuno apply ka jettu kana cuqaastu for incoming calls ka jettu kana cuqaastu achi booda kuno bilbila nama hundumaarra isiniif taa'eeti jira jechuudha testii gootanii ilaaluu yoo barbaadanii gochuun ni danda'ama kuno akkuma argaa jirtanii anga barbaadanitti testii gochuu ni dandeessu jechuudha kanaaf bifa kanaatiin hojjeta jechuudha inni kuni by the way kuno kan kana caala babbareedanii wantoota baay'ee of keessaa qaba anis inumatti agarsiisuudhaaf isa kana filadhe jechuudha kanaaf wanta barbaadan wanta baay'ee of keessaatii qaba kuno akkuma argaa jirtan jechuudha kuno gubbaa kanarraa immoo maqaa isaatiin kuno adarraa filachuutii ni dandeessu jechuudha akka fedha wanta jaallataniitti jechuudha kanaaf wanta jaalalaa yoo barbaadanii kuno sweet ka jedhu kana keessa seentanii jechuudha dhiifama kuno akkuma argaa jirtanii wantoota jaalalaa wajjin wal qabatan waa baay'ee irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyyaa kanaaf egaa inni seetingii inni jalqabaa kana fakkaata jechuudha inni kabiraan immoo amma viidiyoo kan mataa keessan irra kaa'achuu yoo barbaadanii qofoo yookiin bilbila keessan keessaa yoo warra kaa'achuutii barbaadanii kuno mallattoo kaameraa kana cuqaastu jechuudha mallattoo kaameraa kana akka cuqaastaniin waan isin ajaa'ibu riikardii gootanillee irra kaa'achuutii ni dandeessu yoo barbaadan gaalarii keessan keessaa fidachuutii ni dandeessu kana gachuufi choose video from gallery ka jedhu kana cuqaastu achi booda kunoogaa wanta barbaadan irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha viidiyoo barbaadanii filattanii jechuudha kunoo akka viidiyoo barbaadanitti cuqaastaniin apply ka jettu jala kanarra jirti achi booda apply kana cuqaastu for all yoo barbaadan immoo kan nama tokkorra qofa kaa'achuu ni dandeessu fakkeenyaaf kan jaalallee keessan yoo ta'e wanta jaalalaarra yoo kaa'attanii akka nama isinitti agarsiisetti irra kaa'achuutii ni dandeessu sagajjallaa kana filattanii jechuudha amma fakkeenyaaf namni hundumtuu yeroo naaf bilbilu kanarra kaa'achuutii yoo barbaade kuno testii kana godhe yoo isinitti agarsiise jechuudha kuno ilaaluutii ni dandeessu namni yeroo naaf bilbilu bifa kanaatiin naaf kaa'e jechuudha fakkeenyaaf isinitti agarsiise kana wanta barbaadan wanta babbareedoo irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha kanaaf hordoftoota tiyyaa uumaa tokko yaadannaan isiniin jira inni kan biraan immoo suuraa keessan garatti irra kaa'atan isinitti agarsiisa jechuudha suuraa keessan irra kaa'achuudhaaf wanti isin gootanii kuno ammas suuraa filadhuu kan jedhu jira jechuudha kuno mallattoo kaameraa kana innaasin cuqaastanii choose a photo from gallery kan jettu jirti gara gaalarii keessanitti isin ergaa achi booda gaalarii keessan filachuutii qofaadha jechuudha akka nama isinitti agarsiisetti gaalarii keessan irraa footoo barbaadan yookiin suuraa barbaadan filachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya kana fakkaata jechuudha gabaabamatti yeroo keessan isin jalaatii hin fudhadhu inni kan biraan immoo wanta barbaadan sarchii gootanii argachuu ni dandeessu kana gachuuf gubbaa kanarra mallattoo sarchii ni jirti jechuudha mallattoo sarchii kana cuqaastanii wanta barbaadan barreessitanii sarchii gochuutii ni dandeessu jechuudha amma kuno bifa kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha appilikeeshinii kanatti by the way blookii illee ni qaba of keessaa nama tokko ofirraa blookii gochuutii yoo barbaadanii kuno mallattoo tuqsadee wayii gubbaa kanarra ni jirti jechuudha innaasin isa kana cuqaastanii seetingii waan qabuufi kuno as keessa seentanii jechuudha kool blookii kana keessa seentanii jechuudha nama barbaadan ofirraa blookii gochuutii ni dandeessu akka kana keessa seentanii aaddii qaba jechuudha aaddii kana keessa seentanii aaddii nambar gootanii lakkoofsa nama sanaa guutuutii qofaadha jechuudha kanaaf uumaa tokko waan isinitti cimu hin qabu amma gara booda deebi'ee haala ittiin bantanii appilikeeshinii kana seentan isinitti agarsiisa jalqaba appilikeeshinicha akka instaalii gootanii bantaniini bifa kanaatiin isiniif banaa saniin booda yes I agree ka jettu kana cuqaastu jechuudha yes I agree kana innaasin cuqaastanii kuno gajjallaa kanatti get started ka jettu jirti get started kana cuqaastu achi booda kuno go to grant kan jettu kana ni cuqaastu jechuudha achi booda innaasin gara kanaa cuqaastanii ayyama sin gaafata allow jettanii bukkee darbuu qofaadha jechuudha kanaaf waa tokko waan cimu tokko hin qabu jechuudha hordoftoota tiyyaa bifa kanaatiin kan isinitti fayyadamtanii kunoo appilikeeshinii irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata baay'ee tokko natti toleennaan isiniif qabadhee dhufe jechuudha wantoota akkanaallee hin barbaaddu yoo ta'e illee koomentii jalatti naaf barreessaa please like osoo hin godhin hin bahinaan isiniin jedha viidiyoo kan biraan hanga deemnee ol agarrutti nagaan naaf turaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa ciao